Adre adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ayyaana akkasumas hooggansa adda bilisummaa Oromoo bakka nagaan dhuftan nu jedhaani bakka nagaan dhuftan nu jedhaani waboo qeerroo Oromoo Oromiyaa. At this moment, the moment that we have all been waiting for is finally here. Warri kaameeraa duubatti otoo si Baga gammaddan baga nagaan dhuftan duubatti si gaafatu. si dhufe waboon dhufeedha qeerroon irradha si dhufe waboon dhufe si dhufe waboon dhufe qeerroo waboo hamlee walii kenna kaleessa galgala irraa kaatanii hanga ammaatitti waltajjii kanarratti argamtanii guddifnee isin galateeffannaa ammallee iddoodhuma jirtan nu tura. Aduree adda bilisummaa Oromoo akkasumas